galma bagada la fego tota kan ijarame anse faware gama yondu emale singan harme manni gadisa nyutu sirra nugo dansisa gargar no facasani hanora dace kirrani ore namante sisu wadi bumale kormi bokisu utuno wali galle sila alaga nutirorisu aponi kogota aniskesa kaba kalon katalenke kami manaba gobsenta emale Jadu ammalu sayo jadi ol gapan ya rakina gutta kaisa jiwa aku makanya ka wala wan aku makanya kan tahu wale wan tadda ganin kunna amma wa kita ni fan sana sitanti amma tinno dan kawaja ken mu sidendo ga tibba ke sabaya murahu mo sana ma arkawal kabatan mo tumma wajin kanu tisajira no chiru kani mo gara kani idani sama kani ochi darkal bajarati mo kunam tubuta handu chajiran wajja chajiru ega amma de mani no kani asura mo tumara kitani ori teni abnala ta kamanya teni abnala ta ni wayya dan wan be male butu mangutu garan kani mo tumma kana wajin ta samne jiran na original la kokta baye murada ti pakka don kana ko kanila ni takkan galo tebe kana fita qurani ko kawar da biya ala ya kai ka tike ni yo to mo no jeta no ni jera mo kun yana to amma kana ndura kanila la kitana no ore ko fe dale baye tani rakkani ore tani kangi rakkana gudda ke ko wajiru basa jamajiru ko kenya rakkana gudda ti kan laga jira wangam mada ingira tan wanin tane fi ani kotta ti gala ke ko da ire odun tai jirar kani abasani karkara kapso sama orang kana batti mo gumacha ko da sudacha hamadan dame ni ga rangkan sani ti kilannon kan sani ti male kana fi wantu ni ay sani fi jira jire wana na manu ukap kara diaspora ti wala ti bawon wala wajju tani mo tum kana wajju sani wanto ko to ti ar ka tan warri jira mo baagi ti kada ko to ko sani kara berarti wajin napapagati mahal tahu kaba darasum berat mahal tahu kaba saja itu de milejenne nyofi durei kenya durei sama oromo hala rakkisa kama kana kessa bawda sojjinu guru kana kessati oromo sundum to mo misadande khara jando mati tan kan kara jiru da suranun denna abu tiada sakkan kara jiru denna nuti ba kan kapso kana to sama oromo so ne o jiru da bi rakkina budda kan kan biya kana kessati tumani namanu tunu burate abba ka benya ko du dinu de torgo barbat yu ka sana karti dani kana ni so da dan likin fa me wanjuru fi arkan ti da kanju tarmi ken mo umna kawate du te mormutu jini napade ojetu afi kamenya ka makana wan ba ise isarra darbe abatti karu kana makana ka amma wana kan jira jajiru salake mu ala jiru gumna fatin jiran she marga tu tanarra she mo tu tanarra amma mu sadan ke karu bana o tu su fe ba yo no bacci da kadang ko ko amma mu tu sandande na tu ta hujja tu ar ka sake sare tu fu wajenna karena maju misanan karena kontribusi kenya tu misanan dah ternyar kecuan dan disenubi sebenarnya kan itu amma wajib untuk manusia anu terwajib manusia manual
asittimmoo akka walii galaatti akka finfinnee irratti yookaan mana bitannee yookaan lafa bitannee rakkina galma keenyaa kan dhufachuudhaaf sochii guddaa gochaa jirra. Kana keessatti waan humni keessa hin dandeenye nu barkaaraa bukkee dhaabbataa waliin dhaabbataa wal haa jabeessinu jenna. Egaa amma wanaaf immoo waan gootaniif gama guddaa qabdu. Oromoo rakkatee maneedhaa keessa jiru barkaaruu irratti waan humni keessan danda'e gochaa jirtu baay'ee galatoomaa. Barattoota keenya hidhaa keessa jiranii namoota keenya waa'ee maaster pilaaniitiin wal qabatee hidhamanii fi falmuudhaaf abukaatoo akka biyyu namoonni baay'een nu gargaaraniiru namni keenya danda'e itti bifaa jiru. Eensuma kanatti dhufnee gara fuulduraatti harka wal qabannee akkuma dandeettii keenyaatti hundumti keenya biyya keessaatti jaraatti wal qabannee osoo sochoone gaariidha. Egaa dhumarratti walitti gufuu ta'uun hafuu qaba. Badii nu keessa jiru rakkina nu keessa jiru bargama cufannee mari'achuu qabna malee walitti kuma qabanii wal balleessuun kun eenyuufi waan tolu irratti fakkaatu. Isa kana dhiisuu qabna. Kan biraa immoo nu malee namni beeku jedhaniis immoo haasa'uun baay'ee rakkisaadha. Amma haala lafa jiru kanaani Oromoon biyya keessa jiru amma beeku tokko qaba. Egaa siyaasaa irratti ekspertiin ka'uu baatu siyaasaa irratti baay'ee wanni ta'uu baatu jireenya isaa sabarsiiseera rakkoo keessa jiru kana. Kanaaf rakkoo kanatti ittiin fufuu jedhee gaafa kutatee jedhee qarqaartii keessanitti itti dabalamee qabsoo kanaan dura dhiigaan argate sanaa immoo bu'aa argate sanas kabachiifatee daran caalaa immoo waan dhabeef immoo argachuudhaaf jabeenya isaa waan hin oolle dhumarratti injifannoon kan uummata keenya akka ta'u beekuu qabna. Guddinni keenya tokko ta'anii nama wajjin jiraachuun keenya wal danda'uun keenya kan Oromoo eenyumaan caalaa iyyuu guddaadha. Akka diinni nu ilaalutti osoo hin ta'in akka nu of ilaallutti akka seenaan keenyas aadaan keenyas nutti Oromoon saba bal'aadha. Saba guddaadha. Kan inni dhabe tokkummaadha. Tokkummaa sana cimsatee fuulleeffatee gara kaayyoo isaa bilisummaa walqixxummaa irratti hojjechuudha. Kanaaf egaa tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Wanti nu adaraa isiniin jennu walitti quba qabuun haafuu amma miidiyaa amma jiru kanas immoo qarqaaruun amma humna keenyaatti baay'ee barbaachisaadha. Itti fayyadamuu qabna, qarqaaruu qabna. Saabbaan gaafa cabse wallaan immoo jajaamsama waan jedhuuti akka kana goonee wal balleessuun baay'ee barbaachisaa miti. Kan wakka amma kana guutuun irratti tokkummaa Oromoo kun dadhabuudha. Isa kanarratti hojjetaa jirra. Waaqayyoon agarratti immoo dhaloonni dhufaa jiru kun tokko ta'ee socho'uu waan jalqabeefi isa gufuu walitti ta'uu kuma walitti dhabuu kana akka aadaa keenyaatti jaarsummaadhaan hinkinee gamaa gamana teenyee tokkummaa keenya cimsachuudhaan adaraa isiniin jedha. Karaa keenyaadha waan humni keessan danda'een filannoo keessas galaa waan jirruufi sochii bal'aa waan gochuudhaaf baay'eetas nu barbaachisuufi amma humni keessan danda'ee nu qarqaaraa isiniin jenna adaraa isiniin jenna. Kanuma gaa waan waamtanii kanarratti immoo akka nu hirmannu nu gootaniif immoo inni keessan bilisummaa ta'uu fayyaa ta'aa ulfaadhaa bakka jirtan ilmaan Oromoo hundi keessan fayyaa ta'aa jirra. Wanni gaafii tokko yoo amma biyya keessa rakkoon haalli tokko uumamee mootummaan kun gaaga'amee yoo qaawni wayii jiraate uummanni fincilee haa jennu. Filannoo kanarratti wanni tokko rakkoon balaan tokko uumamee uummanni fincilee yoo mootummaan kun gara gaaga'amuu gahe hagam qophiidha jettanii yaaddarree gaafa durbaan gaafate. Kanatti aansee OMN torban lama moo torban sadii qilleensa irra turre amma qilleensa irra deebi'ee jira. Akkam hedduu gammadaniini istuudiyoon biraallee London irraa banamee achirraa tamsaasaa jira. So kana akka uummanni keenya biyya jirutti gammadee abdii guddaa qaba. Baay'ee aarree turre baay'ee gaddinee turre nurraan deebi'anuu jarri kun jennee nama aarsuunis waan gaariidha waan badaa miti. Nama aarsuun namni aaruunsaa maaliif akkana taane jedhee gaafachuunsaa asitti gadda guddaa qabna turre gammachuus qabna. Namni aaruunsaas waan gaariidha nama aarsaa wanti akkas isaan hojjetan kun amma immoo deebi'anuu ganu jedhamuufi baay'eedhaa gammannee namni keenya duukaa bu'aa jira. Inni argatinis argachuudhaaf firiikweensii isaa barbaachuutti jira. Egaa abdii guddaa qabna akkamitti dhufeen mukkee dhaabbatee dhoorbiisaa
qabsoo mirga Oromoo kabachiisuu keessatti waan nu gochaa jirru kanaaf ga'umsaan akka nu socho'u abdii guddaa qabna. Kanaaf egaa isinis Waaqayyo isaan gargaaru jabaachuuma qabu. Gammannee baay'ee gammannee kan biyya keessa jiru kana baruu qabu. Gaddees ture aarees ture aaruun isaas gaarii ture. Amma immoo daran cimsanii ala keessaa baatanii jettanuu baay'ee gammanna baay'ee nu gammachiisa. Kan biraa gaagaa'oo biyya keessatti jedhu kanaanii maaltu ta'a jedhu kanatu ta'a jedhanii dubbachuu baay'ee nama rakkisa. Garuu wanti ta'u waanuma ijaaramechuu qabata. Wanti ijaaramee jiru kun immoo ijaaramnee gama keenya cimsinee dafnee qophaa'uu qabnaan nu jennu kanaaf nu gargaara baay'ee. Biyyoota adda addaa keessatti sochiin fincilli adda addaa ala ka'u amma dargiin fincila bara Sillaasee keessa turre keessaa dafeessa hammatootu gara fuulaatti garagalfatu. Namoonni kanaafis qophaa'anii jiru jiraachuu danda'u. Garuu inni guddaan maayii inni guddaan mootummaan kun bu'uu kaa'ataanaan iddoo sana inni geessanii bu'anii haluma sana iddoo sana bu'anii socho'uudhaa fi loltuu keessatti nu ijaaruu baay'ee barbaachisaadha. Bakka adda addaa bakka humna adda addaatiin nu ijaaranii qophaa'anii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Ijaarsa inni jennu karaa tokkitti duwwaa waan deemu loltuu keessatti ijaarsi jira. Dhaaba amma fakkeenyaaf biyya bulchaa jiran kana keessaa dhaabota Oromoo kanas immoo waan instituushinii adda addaa xixinnoo qabanuu fi isheen immoo cimsuunis karaa tokkoon baay'ee bu'aa argachuu qabu. Keessa galanii jiras immoo karaa sirriitti agarsiisuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Isa kanarratti amma humni keenya danda'e instituushinoota jiran kana keessaa poolisiin jira, loltuu jira, humna adda addaa jira. Isa kanaan waliin isaan danda'ameen socho'anii himanii argamuun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan kun yoomuu taanaan barreesse umurii isaa guutuun jiraatu waggaa 40 barbaada jedhu malee waggaa 40 fi waggaa 40 jiraachuun isaa gaaraantiin qabu. Kana ta'aa jiranis immoo dubbachuudha baay'ee nama rakkisa. Wanti dhugaadhaan dubbatamuu danda'u garuu namni ijaarame sabni bakka hundatti ijaarame qophii godhee jennaan beekoo barbaachuu nama danda'amna. Nama danda'amu wanti hin danda'amne jiru. Yang bakka madrakitti cinne akka Oromootti cinne argamnu taanaan odeeffannoo keenya kun cimee loltuu keessatti humnoota amma jiranitti biyya keessa jiran irratti ijaarsa guddaa keessa adeemsa bina taanaan saamamuu dhiisuu dandeenya. Aangoo saamichi amma wal qalafanii aangoo jamma yeroo baay'ee finfinnii tokko ala ka'u gaagaamni tokko ala ka'u isuma ijaarametti lafee humna saammata. mootummaa keewwamsaa dhaabna jedhu waan akkasii dhaabna jedhu waan akkasii waan dimokiraasii akkasii waan araaraa waan maali jedhamti. Ijuma keessatti ga'umsaan socho'anii saba hojii sochoosuudhaaf ijaaramuu qabu. Naan jedha alatti biyya keessatti ijaaramnee cimnee wal qabannee warra nu fakkaatu wajjin tokko taanee kaana taanaan mootummaan kun bari maali waanuma guddaa waanuma Anu namni nuti kan hojjete waan guddaa ta'e nuti garuu waan ijaaramaniif maal jedhan tokko muummichi ministeeraa ture loltuun ijaaramanii kuma 100 loltuu kuma ijaarame kuma 10 mana isaa keessaa gadi baasee yeroo akka barbaade godhaa jedhe. Kanaaf inni amma wanti nurratti xiyyeeffachuu guddaa qabnu biyya alaas biyya keessaa ta'e ijaaramne rakkootaaf isaanitti aangoo fincila keessaa deemanii biyyoota adda addaa keessa jiran irraa barumsa arganne sirriitti lafa deemnu gochuu qabna. Garatti deemnu sana immoo lafa kaa'annu saba keenya barsiisne kun ta'e kana goonaa jennee dursine lafa kaa'achuu waan qabnuuf irratti immoo hojjetaa jirra amma dandeenye. Amma humni keenya danda'een akka madirakitti akka Oromootti hojjetaa waan jiruudhaaf waan dhufu dura dhaabbachuudhaaf hin dandeenyaa jennee amanna. Karaa biraatiin kan ilaalamuu qabu dubbiin gowwummaa tokko jira. Amma fakkeenyaaf biyyoonni hundumtuu biyyoonni amma fakkeenyaaf mootummaan keenya mootummaa Eertiraa waliin warra ijaarame loluu barbaada. Warri immoo achi ba'anii dhufanii as galan immoo deebisanii mootummaa Eertiraa loluu barbaada. Warri isaan achitti ijaaramanii jiru. Ammoo jara gidduutti waliigaltee mootummoota lamaanii gidduutti argame maaltu ta'a? Kanaan dura Sudaanii biyyoota lama waliigalan maaltu ta'e? Waan akkasitti immoo yaaduu qabna.
guutumaan guutuutti sodaatu waatiin ta'ii isaanis sodaata qaban garuu qabnaa jechuudha. Waan irratti walii galanuu qabu gaafa walii galan hin hojjetame kun hundumtuu atis kan kee achii baasee anis kan kee asiin baasaa waliin jechuun hin danda'amu. Garuu cimsinuu kadeemnee of ijaarree hojjenna taanaan gaaga'ama ka'uufis maal ka'uufis dafnee furmaatatti gochuu hin dandeenye jedhee nama nan karaa koo namni keenya akkasumatti akka nama nun barbaade. Fixanne waggaatti dhumaa tokko fixanne kana booda isin geessa. Amata lama sadeen kana keessa dhaabni adda dimokiraatawaa Oromoo yookiin ODF ka obboleen Xolataan geeffamuu qabsoo karaa nagahaatiin biyya keessa galee godhuuf murteeffatee dhageettan isinis miidiyaa adda addaa irraa dhageettan. Tarii ODF milkaawee biyyatti galee tumsa isiniif ta'amoo akkam jettan? Uummanni Oromoo hedduun isaa biyya alaarraa ODF biyyatti galee OFC dhaaba tokko ta'anii Oromoon biyya keessa jirutti tumsa waliin ta'ee hojjechuuf irratti namni hedduurraa dubbata. So mee akkamiin ilaaltan ODF yoo biyya galee tumsa isinii ta'amoo akkam? Egaa haala amma jiru kana keessatti ODF biyyatti deebi'uun kaayi Oromoodhaaf hamma tokko bu'aa qaba jedhee nama nan kanaa kooti. Maaliif waan inni qabu warri kun warra umurii isaanii guutuu qabsoo Oromooti aarsaa godhee bosona Oromiyaa keessa amma humni isaanii danda'e hojii ministeera ta'uu danda'anu waan baay'ee ta'uu danda'anu rakkina hunda kana rakkina Oromooti jecha waan baay'ee warra arganidha. Waan baay'ee rakkina qabsoo guddaa keessa waan darbaniif muuxannoo guddaa warra qabanidha jedhe kuni. Amma kanaan biyya keessaa na dhufan kaayyoo Oromummaa sana dhiisaniitu dhufuu jedhee ani naman sabni keenyas waan amanuuti kanatti. Garuu inni guddaan maayinni biyya keessa ala galanuu eenyu wajjin dhaabbatu eenyu wajjin hojjetu isa jedhuufi saba isaanii wajjin dhaabbatanii waliin kaanee waan hojjennu natti fakkaata gara fuulduraatti. Humna waliin kaanee tumsa waliin kaanee saba kana rakkina keessaa baasuudhaaf inni beekumsa qabu beekumsa isaatiin ogummaa isaatiin keessa galee hojjeta taanaan amma tokko humna baalaansii biyyattii kana keessa jiru jijjiiruu hin danda'an jedha amma tokko. Rakkinni biraan jiru jechuu qabu. Namoonni sakaa dabalummaa Oromootiin hidhaman jiru, Oromeedhaatiin baanee Oromoon ammayyuu Oromeedhaatti duulamaa jira. Oo ka'ee lafa isaa falmatee hidhamaa, oo ka'ee mirga isaa falmatee inni kun itti bahuufa. Jara dhufanii dhufuu baatanii dhufanii dhaabbatu. Ijaaraa dhuma deemnaa rakkinni ittuma bu'aa deemna. Achi fagoo ta'anii qaqqaammachuu irraa tuman wajjin dhufanii addaa kaffalanii ana akka kottu gareedhaan jedhu. Maaliif namummaa jara kanaa waan hin beekuufi bal'inaan waan hin beekuufi dhufanii akkuma jiruun akka gowwaa tokko dhufanii maneedhaatti galu jedhee waa tokko qopheeffatanii dhufu taanaan haasaa kaffallee waliin taanee hojjechuudhaaf nuu danda'ama jennee amannaa kanaaf dhufan bakka biyya keessanitti galtanii malee waan biraa waan jennu qabnu ta'aa ta'e walumatti mari'annee waliin marannee haala ittiin namni keenya keessa jiru haala inni ittiin bahu daran cimsine itti fufuudha wanti nu barbaachisu malee biyya keessatti yoo galanii eessa dhaquu maal ta'uu isa jedhu kana gara fuulduraatti ilaalla. Lafa isaan dhaabbatan kan akkanatti fakkaatti garuu saba isaanii wajjin fi wajjin dhaabbatanii carraa Oromoon qabu keessatti baalaansii isaa jijjiiruu nama tokko hin danda'ama jedhee nama karaa tokko. Yaawwan jiru akkasumaan dhugaa waanuma tumsuma uummanni Oromoo gama itti amaneen argite namootiin yaada wal fakkaata sagantaa wal fakkaata qaban walitti dhufuudhaan tumsa waliin ta'anii qabsoo godhuun hedduu barbaachisaadha. Yeroon isaa amma an kanarra fixadhe nama isin geegeessu obbo Gammachuu 12 jirta Abbo Baqqalaa nu geegeessita. Almost sa'a tokko caala waliin dabarsine sa'a tokko walakkaaf deema. Gammachuu jirta? Tole anumatti nu geegeessa. Okay, Gammachuu maayikii qabadhuuti Obbo Baqqalaa nu geegeessa. Hangama kiyyaan Obbo Baqqalaa hedduu galatoomaatiin hin jedha. Hawwiin keessan, fedhiin keessan galmaan gahee akka isin argitan isiniif hawwaa injifannoon ka uummata Oromooti.
hedduu galatoomaa naaf jiraadha isin jedha maayikii gammachuu 12 kennaa inni isin geeggeessa walii qaamanne yeroo biraa sagantaa wal fakkaatu walii deebinee marii bal'aa akka waliin goonu abdii qaba karaa biraatiin wanni namni ruumii keessa gaafatu caasaaleen isin biyya alaarraa qabdan ummata Oromoo naannoo adda addaatti karaa adda addaatiin qunnamuu yookiin immoo siistama adda addaa baasanii namooti hedduutu asirraa isin gargaaruu barbaada soo haala kana akka anjeessitanii haa ta'u jedha obbo Baqqalaa na dhageettanii? Dhageera. Haala anjeessitanii namootiin karaa faayinaansaalii karaa diinaayitiin isin gargaaruu barbaada akka hirmaatan akka haala anjeessitan barbaadna jedhanii as keessatti na gaggaafatan. Karaa dinagdeetiin egaa wantoonni sila himadheenumaa gaariitti fakkaataa rakkina guddaadha kan qabnu amma humni keessan danda'eenu qarqaarsi keessanitti fufuu karaa namaatiin karaa baankiitiin akkaawuntii keenya barbaachisaa yoo ta'e Awaash baankii keessa akkaawuntii Oromoo Federaalistii Koongirees jedhu qabna akkaawuntii nambariin isaallee amma himuudhaaf himan danda'a garuu qabachuudha baay'ee sirrattisaa. Anatu sinirraa fudhata ammoo sirni aadaa nama biyya alaa namootiin biyya alaa jiran argitee PayPal akkaawuntii taatu bananii yookiin namootii isteeta adda addaatti fakkeenyaaf namni Ohio yookiin Denver jiraatu tokko yoo isin gargaaruu barbaade nama inni qunnamu Ameerikaa keessatti yookiin biyya adda addaa jiraate osoo akkas ta'e sila gaarii na fakkaata. Egaa karaa Minnesotaatiin international support group qabna international Oromo support group Minnesota jiru jarri kun akkaawuntii baankiis qabu daayirektiis immoo nutti immoo gara biyyaattis immoo warri walitti qabdanii erguu barbaaddanii oguma keessanii koreetii ijaarratanii karaa koreetii taanaan warra support groupii ala jiruunis immoo wal quunnamtanii jara kanaan wanni gochuu dandeessu inni rakkina guddaa natti fakkaatu karaa isaatiin Minnesotaas jiru DCs jiru Oromoo international support group egaa ofiis hundeeffattanii waan jiru ergaa keessan nama biyyatti dhufuttis nu erguu dandeessu karaan isaa bal'aadha baay'ee bal'aadha. Tola dhageettan warri mana keessa jirtan karaa godhu yoo namni dhugumaalee ijaaramee barbaade gargaaruu nama danda'a. So karaan jira jechuudha. Akkasii galatoomaa obbo Gammachuu maatiin keetii si'aan. Hangama kiyyaan fitadde obbo Baqqalaa nagaatti na jiraadha. Nagaatti fayyanaa ta'a nagaatti. Obsa ammoo sittiin cufina nama dhaamsa maayii itti qabu jira. Hin cufu. Hayyee gubaay galatoome obbo Baqqalaa galata guddaa qabdanii waaqni Oromoo isinii wajjiin haa jiraatu yeroo hedduudha waltajjii akkanaa tanarratti dhiyaattanii sochii keessa jirtanirraa ibsa gurguddaa nu kennitanii really nuti ammaan tana jaarmee diaasporaa jirurra jaarmee ummata keenya wajjiin rakkachaa kufaa jiru hidhamaa jiru gargaaruu fedhii guddoo qabna yoo filmaata durallee isin hanqate filmaata booda jiila qopheeffattanii Awurooppaa tana keessa bikka Oromoon lakkoofsa guddaan jiruu fi Ameerikaa fi Kaanadaa argamtanii really miseensallee jaarrachuu dandeessanii gargaarsolillee argachuu dandeessan jijjiirraa akkanaa jira ammatti sadarkaa diaasporaadha. Biyyarraa baqannee milkaa'uu hin dandeenyu gartee biyyattichi deemuudha gartee diina dheessuudhaa miti ummata sanii wajjiin rakkachuun akkaan barbaachisa isinii akkanatti ummataa wajjiin rakkatu kana riilee sila akka warri abashoota warra jaarmee maqaa abashaatiin sossoohan qabeenyaan bira dhaabbatanii isin bira dhaabbanne arraan tana silaa jijjiirraa guddoo akka gootan abdii guddaa qabna esoo qabeenyaan isin biran dhaabbatin haala gaddisiisaa kana keessatti sochiin isin itti jirtan nama boonsisaa galata guddaa qabdanii jiraadhaa umrii dheeradhaadhaa
hamma isinii danda'ametti immoo jiila qopheeffattanii silaa sadarkaa diiyaaspooraa kanatti bikka Oromoon hedduminaan jirutti sochii jalqabdanii dameelee madda diinagdee isinii uumuu dandeessu bikka YouTube jaarrachuu haala isin dandeessisuu jira jechuudhaan barbaade itti yaadaa fuula duraa galata guddaa qabdanii ulfaadhaa waaqni Oromoo isinii wajjin haa jiraatu injifannoon ta'u uummata Oromoo haa taatu nagaan bulaa. Injifannoon kun wajjin ta'u abdiin guddina jabaadha tokkota nagaan. Bono Babaqqala hedduu galatooma nagaa keessaa naaf bula. Nagaatti guddaafatti fayyaanaa ta'e. You have $2.96 remaining in your... Itu musuhan ko. Akkam jirta. Hedduu gammadaan hedduu namni waan irraa gammade fakkaata hedduu galatooma. Dhugaadhaan bareeda dhageenya. So akkasi wanni namu waanumatti aman hojjechuudha. Barqabsoo xiqqaa miti wanni jarri kun itti jira. Qoosaa isinitti fakkaatee dhugaa dubbatu. Amma Babaqqala namni gariin biyya alaa taa'ee waa dubbatu sodaatu. Miidiyaa adda addaa irratti kanuma dubbatu Babaqqalaan takka isaati irratti haa ta'u OMN irratti mooraaliidhaan dubbata. Uummanni biyya alaa immoo warra qabsoo lafarratti godhaa jiru kana hedduu isolate godhaa ture. Cubbuu irratti hojjenna. Namni gargaaru hin jiru. Itoophiyaa jennaan maqaa adda addaa baasnaa fi maraaraa dabalatee namni isaan silaa asitee akkuma gammachuun jedhe Oromoon akka warri Abashaa kun the same people, the same groupuma tokkotu warra biyyaa qabsoo godhus gargaara, warra karaa qabsoo hidhannootiin godhus gargaara, waan qaban hunda gargaaran jechuudha. Atis asin jabaadhu gamaa gamanaan gargaaran. Nuti akka biyyi sun biyya keenya hin taane xaxannituma keessaa baane bara. Siyaasaa biyya sanii, qabeenya biyya waa hunda biyya sanii hin laganne kun kasaara guddaadha. Wayyaane karaa bani kennineef. So haalli kun jijjiiramuu qaba. Qabsoo biyya keessatti lafarratti Finfinnee keessatti warra qabsoo godhan gargaaruun hedduu barbaachisaadha. Waanuma fedhe yoo ta'e warrumaa achi jirutu itti dhiyaatu. Warruma Finfinnee jirutu amma bar warri nafxanyaa magaalaa Finfinnee keessatti wayyaanee caala Finfinnee keessatti ijaaramanii jiran humna guddaa qabu. Yeroo qinijjitsan namni qinijjittiin diigame jiru qinijjittiin diigamne mooraalii ta'isi zeeroo irraa ka'anii yeroo elekshinii qinijjitsan biyya qabatanii tura. Qinijjit in faca'e in diigamne maal ta'e andinnat ta'e hibrat maqaa osoo jijjiiru amma the same principle the same ideology Samaayii Paartii qaba jechuudha. Tokko diignaan kaanitti tarkaanfatan isa kaan diignaan kaanitti challenge gochaa jiran jechuudha. Nuti challenge takka godhaan turre warra challenge godhuyyuu dura dhaabataa ture jechuudha. Kun cubbuudha. Dhugaa dubbatu. Kanaaf jara kana argitee namootiin haga dandeettan gargaaruun barbaachisaadha. Cinaa dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Isaanis jabaata. Statistiksii tokko irratti arge EPRDFitti aanee warri kaadhimamtoota biyyattii san keessa dhiyeessanidha. Akkuma inni jedhe nuti argitee jijjiirama mootummaa finna jenneeti nuti jedhe. Haalli wayyaanee nuti jiru beekamaadha. Ammoo namni haga murtaa'e paarlaamaa san keessa seeneetu waan isaan hojjetan tokko challenge yoo godhe yoo uummata fi xaxataniituma dhiisanii keessaa ba'anii ala taa'aniituma argitee waan hin jirre odeessuurra isaanumatu caala. Nuti bar biyya alaa keessa deemnee waan biraa haasawaa ture. Wanni biyya keessa jiru waan biraati. Wanni nuti alatti odeessinu waan biraati. Just talk haasawaatuma ture jechuudha. Gubbaa hoogganarraa kaasee haga faaltootti. Hundi wanni argitee amata miidhama hojjetan zeeroodha. Warri qonni diaspora diigumsa malee Oromoo diiguu fi facaasu malee takka wanni hojjetanii jiru. Duuba argitee warra lafarratti hojjechaa jiru kana cinaa dhaabbatuun gargaaruun hedduu barbaachisaadha.
yeroo biraas ituma kana wal fakkaatu afeerree marii waliin geggeessina. So kana jechuun namootiin karaa biraatiin qabsoo godhuu barbaadani, hedduu barbaachisaadha. Qabsoon karaa tokko qofaan hin ta'u. Namni OPDO keessa ta'ellee warra qabsoo godhu yoo danda'ame cinaa dhaabbatuun barbaachisaadha. Qabsoon kun wannoon qabu, daangaan qabu, foormulaan qabu. Kana malee wanti jedhamu hin jiru. Karaa barbaachisa warra boossaban keessa taa'ee dantaa Oromoo kana keessa nan mul'ata jedhee namachi keessa taa'e wanni dura dhaabbannuuf hin jiru. Because dantaa Oromoo waan jedhu sun eegaa isa keessa jiraate an akkas na fakkaata. Kanaaf akkasii hedduu galatooma maayikii qabadha.